rasaasni keessan haadha keessanitti dhuka'uu malee faannootti dhuka'uun beeku aangoon keessan haadha keessan hidhuu haadha keessan tumuu haadha keessan sabsabaa baasu haadha keessan guyyaa guyyaan birrii irraa guuruu malee diinatti dhuka'uun beeku maali siyaasni fokkataan harmee teessa irratti geggeessitan ila ana kana yaachisu oromoo minilik fixuu dadhabe kakadhee isinitti hima wallahi abbaan feetana jaaladhu abbaan feetana jibbu ene miyyem wanni an kakadhee isinitti hima abbama feete tay wanni an kakadhee isitti himu jechuudha kakadhee wanni asitti himu maa inni hundi kee viidiyoo kana sheer godhi namni 1,000 as jirtu kun sheer godhi koppilinki godhi jazba as jala jettee dhugaa kee jette dhuydee qofinati wanni an kakadhee isitti himu isinitti himu ka bosona jirtus ka aangora jirtus oromoo minilik fixuu dadhabe harka irraa ciree harma irraa ciree cali calanqootti cal goree finfinnee keessatti fannisee minilik fixuu dadhabe isinitti saalfattu nuti isin ammaani an mataa kiyyaan amma wallahi ormaa wajji haasa'uu hin saalfadha baxaami kono sheeminna qabaan wallahi akka mataa kiyyaatitti sheeminna qaba maaliif ka 4 kiiloo jiru afaan oromoo dubbata ka oromiyaa hunda keessatti booyu hiqqifateetiin hin booyu abbaa isaati jechuu nama waggaa 60-50 ko ayasaazzinim ይሄ ነገር ayasaazzinim nuti bara wayyaanee waggaa 27 bar wayyaaneen aangora turtu takka tigree haadha tigree taphattu nagarre bar wallahi nagarre baran hinagarre kuna waggaa 27 mallataan biyya bulche ibn Hayilamaariyaam namichi ijan qabne sun biyya bulche takka haadha tigree tagabbaatee boottu nagarre ammaa tana waan ufi wakkeessa wal beekaniif wal nyaataniif waggaa lamaan qofa darban haati tigree bootte malee amaaraa kililii keessan jiru barboochi dararaan gudeeddan reebichi saamichi amaaraa kililii keessan jiru bar dabuub keessan jiru bar ibn tigraay jiru amalaal yeroo ati haati keenya hin du'in abbaan keenya hin du'in miskiinni hin du'in hiyyeessi hin reebamin hin dararamin hin saamamin jettu aljalaa kataa'ee gowwaas hin jedhu isuma afaan oromoo dubbatu jechuu አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ